Lammiileen Itoophiyaa 380 ol ta'an galaana diimaa keessa dhidhimanii jiran oolfamanii jiru. Akka fuula daawwattootaaf hordoftoota bilisootii fi ashamaa kam jirtu kun oduu keenya kan guyyaa har'aati. Oduu guyyaa har'aa waliin Murataa Oobsaati. Egaa daawwattootaaf hordoftoota bilisootii fi amma xumura sagantaa keenyan nu faana turu hin dagatinaa isiniin jenna. Lammiileen Itoophiyaa 380 ol ta'an galaana diimaa keessa dhidhimanii jiran oolfamanii jiru. Gurraan dhala 17 bara 2023 mootummaan Jabuutii torbee darbe keessa qofa lammiilee Itoophiyaa gara biyyoota Arabaa osoo godaanaa jiranii daangaa Itoophiyaa fi Yemenitti bidiruun ittiin garagale keessaa 380 kan caalu baraaruu hime. Ulaan godaansa karaa galoo galaan kan taasifamu ulaawwan godaansa addunyaarra jiran kanneen akkaan balaaf hamoo ta'an keessaa isa tokko. Jaarmaan dhimma baqattoota idil-addunyaa yoomii karaa kana imaluun balaaf guddaa qabaatus lammiileen kumaataman lakkaa'aman jireenya fooyya'aa argachuuf jecha karaa kana kan imaluun itti fufan jedhanii jiru. Ministeerri dhaabbatichaa Antoonii Viktooriyaa haala naannawaa sana jiru guddoo nama yaaddeessa jedha. Yeroo ammaa lakkoofsi namoota karaa Yaman qaxxaamuru gara Su'uudii Arabiyaa imalaa dabaluun kan weerara koronaa vaayirasii dura tureen wal fakkaatee jira jedhuun qondaalli kun namoonni biyyoota baha Afrikaa irra jireessi Itoophiyaa irraa garas godaanan rakkoon dachaaf saaxilamu kan jedhan Antooniin garas imaluuf ni dararamu ofirra deebuus akkasuma jedhan. Bara darbe qofa namoota 150 caaluutu gara Yaman ce'e. Namoota kanneen wayitaa achii ce'an biyyi akkaataa isaan itti eegde miti. Achii ammoo ofirra deebuuf dararaa guddoo argu jedhan. Godaantonni kanneen erga bakka san ga'an booda hammeenya rakkoo bakka sanaa hubatu jedha. Erga Yaman ga'an booda balaa waraana biyyattii keessatti kufaniin of arguu wayita kana gara biyyaa deebi'uu filatu. Gara biyyaa deebi'uun ammoo qormaata guddaa. Dararama baqattoota Itoophiyaa buufata baqattoota Jibuutii argama. Kololeessa 11 bara 2020. Dargaggoon godaantota qarqara Jibuutii dhuman keessaa hafe godaannisa godaansaa dubbata onkololeessa 11 bara 2020. Sababoonni godaansaa seeraan ala maali? Furmaanni hoo? Hagayya 14 bara 2019 haalli jiruuf jireenya hawaasaa hojii dhabdummaa walitti bu'iinsi rakkoof tasgabbii dhabuu sababoota ijoo godaansa kanaati jedhu qondaalli kun. Lammiileen biyyoota Afrikaa irra caalaan kan godaanan gara biyyoota Afrikaa kan birootti kan jiran qondaalli kun godaansi akkaan seera maleessa jedhamu qaba jedhan hin amanan. Ragaa amma qabnus lammiileen Afrikaa dhibbantaa 16 qofaatu gara biyyoota Awurooppaa godaana. Dhibbantaan 70 ol kan ta'an biyyoota Afrikaa keessatti godaanu. Kanaafuu haalli lammiilee ardii Afrikaa bilisaan keessa socho'uu danda'an mijachuu qaba. Sochiin daldalaas walaba ta'uu qaba jedhan. Godaannisi lammiilee irraan balaa hin geenye sirna qabata nageenyummaa akka gaggeeffamu haalonni kanneen mijaa'uu qaba jedhan qondaalli kun. Biyyoonni Afrikaa akkaataa fedhii humna namaa gabaa isaanii irratti hundaa'u waraqaa eenyummaa godaantota biyyoota Afrikaa kanaaf mijeessuu qabus jedhan. Godaantonni balaaf lubbuu isaanii saaxilan galaanaa fi gammoojjii keessa imaluun gara biyyoota godaananii lakkoofsi isaanii hir'isuuf yoo barbaadame seenaan namoota godaansarratti miidhamanii qofaan barsiisuun ga'aadha jedhan qondaalli kun. Isaan kan jedhanis lammiileen Afrikaa gara biyyoota Arabaa imalan osuma rakkoon jiraachuu beekanii itti adeemu. Inumaa kanneen dararama arganii erga biyya isaanitti galanis boodaas deebi'anii rakkuma wal fakkaatatti seenanillee jiru. Keessattuu baqattoonni Itoophiyaa karaa galaana diimaa gara Yaman imalan bidiruun ittiin dhibimuun galaana keessaa wayita dhuman irra deddeebi'uun dhaga'amaa jira. Kanarrattis dararamaaf gaaga'ama lubbuu isaan mudachuu qofa osoo hin taane erga bakka yaadan ga'anis rakkoo biraa hin hafu. Godaantonni Itoophiyaa kanneen Jibuutii, Yemanii fi biyyoota Arabaa kana keessa jiran guyyumaa rakkoon itti hammaachuun himatu. Bifuma wal fakkaatuun qarqara Liibiyaa godaantonni 73 galaana keessatti dhibimuun du'anii jiru.
Gurraandhala 16 2023 Antonni 73 bidiruu nama feetu xiqqoorra turan 73 qarqara Liibiyaatti didimuun du'uun UN'n jaarmaa dhimma baqattoota IOM'tti hime. Dooniin gaafa kibxataa namoota fe'ee didimee irraa namoota 7 qofaatu lubbuun oole. Haa ta'u malee isaaniyyuu hospitaala bakka yaalamaa jiranitti haala baay'ee hamaa ta'e keessa akka argaman hime. Hanga ammaatti reeffi namoota 11 ta'an waldaa addeessa diimaa Liibiyaa fi poolisii biyyattiin baafamuun ibsamee jira. Bidiruun namoota feetee imalaa turte kun gara Awurooppaatti ce'uuf akka turte kan himan IOM'n toorri kun hulaa godaantota irraa imalanii fi lubbuun namoota hedduun galaafataa ture akka ta'es hime. Imala hamaa kana yaaluun baruma 2023 keessa qofallee namoonni 130 ta'an hulaa galaana Meeditiraaniyaa keessatti dhumanii jiru. IOM'n akka jedhetti bara darbe keessa piroojeektiin godaantota dhabamanii namoota 1450 ta'an galaana kana keessatti du'uu isaaniis galmeessanii jiru. Haalli kun bira darbuu miti jedha dubbi himtuun garee piroojeektii kanaa Saafaa Niiliyaan. Hojii lubbuu oolchuu fi barbaaduu irratti humni dabalataa guddaan barbaachisaan kunis meekaniizimiin ifa ta'e haala imaltoota nagaa ittiin dhaqqaban diriirsuudha jette. Imala hamaa akkanaa godaantonni fudhatan xiqqeessuuf karaa imala nagaa qabeessaaf beekamaa ta'e irratti hojjechuun akka barbaachisus himtee jirti. Godaantonni biyyoota Afrikaa adda addaa irraa Liibiyaa keessa qaxxaamuruun karaa galaana Meeditiraaniyaa gara biyyoota Awurooppaa ce'an irra caalaan isaanii gara Xaaliyaanitti kan galan yoo ta'u dhiyeenya Xaaliyaanitti daangaa galaana ishee irra eegumsa cimsitee turte. Haa ta'u malee dhumaatiin hanga kana osoo hin jiru lakkoofsi godaantota hulaa kana irratti dhumanis wagguma waggaan dabalaa deemaa akka jiru dhaabbileen dhimma godaantota irratti hojjetan ni himu. Egaa daawwattootaaf hordoftoota Bilisoo TV sagantaan oduu keenya irraaf qabannee isiniif dhiyaanne asirratti goolabama. Sagantaalee birootiin hamma walitti deebinutti qophiilee Bilisoo TV afaan waliin turtii gaarii isiniin jenna.